Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi ka irra caalan keessan nagaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa antivaayirasii fayyadamuudhaan vaayirasii bilbila keessaa qulqulleessan aappii tokko osoo hin fayyadamin Play Store irraa osoo aappii takka hin buufatin bilbiluma keenya irraa seetingii bilbila keenya irra seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti vaayirasii bilbilli keenya qabu keessaa qulqulleessuu dandeenya. Bilbilli keessa yoo vaayirasii qabaate ka istaak gochuudhaan isin rakkisaa inni dhaabbataa gidduudhaan isin irratti cufama baatirii dafee fixa waan akkasiitiif sirreessuudhaaf egaa daqiiqaa xiqqoo keessatti seetingiidhuma bilbila keenyaarra seenuudhaan haala kamiin akka sirreessinu waliin ilaalla. Obboleeyyaa haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share gochuun na waliin turaa isiniin jecha seetingii bilbilaarraa egaa battery and device care ka jedhu seetingii bilbila hunda keessanii irra jira. Battery and device care ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna erga seetingii bilbilaarra seennee kaanee jechuudha. Daqiiqaa xiqqoo keessatti qulqulleessinee waliin ilaalla. Haala kanaan nu bana device protection ka jedhu kun bakka kana jira. Device protection ka jedhu kana ofiirra ka jiru kana irra tuquun gara fuula duraa adeemna. Yeroo device protection kana tuqnee gara fuula duraa adeemnu haala kamiin akka vaayirasii bilbilli keenya qabu keessaa qulqulleessuu dandeenyus tartiibaan tokko lama jennee kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Haala kanaan nuuf baasa yeroo nuti device protection tuqnee gara fuula duraa deemnu turn on protection to get additional defense against virus and spyware nuun jedha. Antivirasiin adda addaa spywarein adda addaa takka dhufee nuti seenuu hin danda'u turn on tuqna. Yoo as keessaa dhabdan device protection yoo as keessaa dhabdan salphaadhumatti seetingii keessanii irra dhuftanii bakka sarchii sana tuquudhaan sarchiin kun as jirti as tuquudhaan argachuu dandeessu. Yoo bakka sarchii achi dhabdan immoo asuma bilbila keessanii irra sarchiin kun ni jira gubbaarra achuma tuqurumaan salphaatti device jettanii sarchii gootu. Haala kamiin akka sarchii goonus waliin ilaalla. Haala kamiin akka vaayirasii san keessaa gumnus waliin ilaalla. Device yeroo isin jettanii sarchii gootan haala kanaa isinii fida. Device protection jedha. Device protection kanarra tuqxu yoo seetingii bilbilaarra galtanii bakka kana dhabdan jechuudha. Device protection ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna. Yeroo gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nu baasa. Device protection ka jedhu kaas jiru kanarra ammallee tuquun gara fuula duraa adeemna jechuudha. Device protection jedhee ammallee asitti nu baasa irra tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu bakkuma seetingiirraan irra seenne sana nu geessa jechuudha. Kanaafuu device protection kana maal goona turn on jedhee jala sana biluu irratti adiin barreeffame turn on isii jettu kana tuquudhaan onii goona ni bannaa jechuudha. Yoo duraan cufaa jiraate not read found kana jechuun antivirasiin silkii kiyya keessa akka hin jirre natti hima. Garuu iskaanii goona. Iskaan ka jedhu kana tuqnee vaayirasii bilbila keenya keessa jiru keessaa baasuuf akka inni sarchii godhu iskaan phone ka jedhu tuquudhaan sarchii goonaa jechuudha. Haga dhibbaatti nuuf lakkaa tokkoon aappii sana sarchii keessaa godhaa jechuudha. Appilikeeshinii vaayirasii qabu keessaa nu baasaa jechuudha. Kanaafu haga inni dhibba gahuutti haga inni aappii nuti bilbila irraa qabnu guutuu sarchii godhee qulqulluu ta'uuf dhiisuu isaa nuuf ilaalutti ni eegnaa jechuudha. Yoo qulqulluun ta'in bilbilli keenya ni hallagaa calliseefaa miimooriin akka guute nutti hima baatirii dafee fixa ofiin cufamaa akkasuma osoo nuti fayyadamaarru hallagaa jechuudha. Amma dhibba guute no treat detected jedha. Kana jechuun waa takka keessa hin jiru vaayirasii hin qabduu naan jedha. Yoo vaayirasii qabaanne bakkuma kanatti nu baasee nan diileetii goona. Garuu erga kana qulqulleessitanii kaatanii ammas waan isin dirqama gochuu qabdantu jira. Sanatti illee ni deemna. Haala kanaan isinii baasa keessaa diileet gootu yoo diimaa isinitti bobeessee jechuudha. Torbaniin baatiidhaan akkanatti keessaa iskaan gootanii diileet gochuu qabdu jechuudha. Amma kiyya akka waa takka hin qabne vaayirasii hin qabne natti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sarchii gootanii dhibba yeroo gahee inni qulqulluu ta'uuf dhiisuu isaa yeroo nutti himu vaayirasiin meeqa akka keessa jiru nutti hima keessaa diileetii goonaa jechuudha. Inni itti aanu achuma seetingii irra seenna. Seetingii irra seenuudhaan optimize gochuu qabdu silkii keessa yeroo mara bilbila keessan optimize gochuu qabdu. Gara gajjallaa gadi dhaquudhaan ammallee battery and device care ka jedhu kana keessa seennaa jechuudha. Kan nuti vaayirasii sarchii goonu achumaayi device battery and device care kanarra seenuudhaan optimize now yoo jedhee jiraate bilbilli keessan dirqama optimize gochuu qabdu jechuudha. Gudii osoo hin taane great ta'uu qaba. Optimize now ka jedhu yeroo tuqne no high battery usage detected, no app crash, one background app closed, no malware app detected. Hundinuu raayitii nu gochuu qabaa jechuudha. Yoo keessaa kan raayitii gochuu dhabe aappii tokko rakkina qaba jedhe aappii bakka biraarraa buufattan sana isiniif fida yookaan immoo vaayirasii achi keessa jiru isiniif fida keessaa balleessitu. Akkanatti raayitii 4 isiniif gochuu qabaa jechuudha. Raayitii ta'uu qaba hundisaatu 5 isiniif fidu 6 fidu dirqama 4 miti. Hundayyuu yoo sarchii godhe 5 ta'uu ni mala.
kiloozii ta'e raayitii gochuu qabaa jechuudha hundinuu. Sanaan booda danii tuqne duubatti deebina ammallee. Bakka biraa deemnee ammas yoo vaayirasiin bilbila keenya keessa jiraate ilaaluuf dan ka jedhu tuqneetuma duubatti deebinaa jechuudha. Yoo asitti rakkinni jiraate garuu irra tuqxanii rakkina sana fiiksi gootu inni nu ofiif fiiksii godha. Ka duraan good jedhu amma greetii ta'e optimize now ka duraan jedhu achii badee jira. Ammallee no treat found bakki vaayirasii sunis raayitii nuuf godhee jira jechuudha. Akkanatti raayitii irra taa'uu qabaa jechuudha yeroo mara. Kanaafuu torbaniin baatiidhaan irra seentanii iskaanii gochuu qabdu jechuudha bilbila keessan. Ammallee seetingiidhuma sanarraa gara aappii deemna. Aappis ka jedhu kana bakka aappilikeeshiniin hundi bakka namanni hundi jiru keessa seennaa jechuudha. Aappis ka jedhu irra tuqachuun keessa seenne aappii kana keessa ka piroofaayilii hin qabne ilaallanna. Warri piroofaayilii qaban warra nuti gadi buufne warra sirriidhaan rakkina hin qabani. Waan piroofaayilii hin qabne maqaan duratti barreeffamee ni taha meegaabaaytii isaa hin ibsu daalachaa'ee suuraa hin qabu. Suuraa amma akkasitti argitan mallattoo feesbuukii, mallattoo gaalaarii, mallattoo googilii kana hin qabu ofirraa. Kanaafuu isa barbaaduudhaan irra tuqne bilbila keenya keessa balleessinaa jechuudha. Dirqama aappii kana keessa seenuudhaan waan sana barbaanne ofirraa balleessina. Yeroo waan sana argitan maal gootu irra tuqxu. Erga irra tuqxanii booda haala kanaa isinii baasa. Uninstall ka jedhu kun jala jira. Uninstall ka jedhu kana tuqurumaan ofirraa balleessinaa jechuudha. So karaalee sadan kanaan tokkoffaa dirqama antivaayirasii sana oonii gochuudhaan vaayirasii bilbila keessan keessaa qulqulleessitu. Yoo bilbilli keessan hallagee isin rakkisaa ture dhibbaaf dhibbatti isin raha. Storage full jedhee kan isin rakkisullee isin raha. Great ta'uu qaba yeroo mara bilbilli keessan. Haala kanaan yoo bilbilli keessan vaayirasiin keessa jiraate dirqama device protectionii oonii gochuudhaan ofirraa qulqulleessuu qabduun isiniin jedha. Baay'ee salphaadha, itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa. Ka haaraa taatan sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.